magaala Baakkootti bilbiluudhaan dhimma ajjeechaa suukanneessaa qabsaa Oromoo Gameessaa obbo Mallasaa Caalaa irratti baatii lamaan kana keessa raawwatee reef isaanis ammoo dhabame ilaalchisuudhaan sagantaa keenya yeroo darbee keessatti gara magaalaa Baakkootti bilbiluudhaan odeessa bicuu arganne bal'ina isaaf kan walitti deebinu ta'uu isinitti dhaammanne addaan baane. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara magaalaa Baakkootti bilbiluun haala ajjeechaa suukanneessaan sun itti raawwatee fi haala maatiin qabsaa Oromoo Gameessaa obbo Mallasaa Caalaadhaa keessa jiran irratti waan Oromticha magaalaa Baakkoo irraa odeeffannee fi lola duguuggaa sanyii fi babal'ifannaa daangaadhaa humnoonni liyyuu aayilii naannoo Amaaraa fi milishoonni Amaaraa giddugaleessa Oromiyaa kallattii ba'aa shaggar hona Fantaalleetiin hawaasa Oromoo Karrayyuu irratti gaggeessaa jiran irrattis odeessa bal'aa arganne dabalatee gara ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aattis bilbiluun dhimma mootummaan koloneeffataan Impaayera Itoophiyaa humna milishaaf poolisii humna addaa Oromiyaa jedhaman humnaan lolaaf gara Tigraayitti bobbaasaa jiru irratti marii bal'aa miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa irraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Jalqaba irratti gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Baakkootti bilbiluudhaan dhimma ajjeefamuu qabsaa Oromoo Gameessa obbo Mallasaa Caalaa irratti odeeffanne isiniif dhiyeessuu saganticha saaqanna nu faana tura. Kan ta'e naannoo Gafarsaa magaalaa Burraayyuudha. Mana hidhaa keessatti kan du'elli. Haalli ajjeechaa sana wajjin kan wal qabate immoo buleessitee waraana bilisummaa Oromoo ture. Kanaaf achitti wareegannaan boo'icha bu'eeffateenyaan hin teessu gadda taa'uu hin dandeessu jedhanii iddoo gaddaatti wanni qabame kan gadda taa'aa jiru. Gadda sanarratti kan qabame Addisuu Caalaa fi Mallasaa Caalaadha. Lachuu obbolee isaanii kan waraana bilisummaa Oromoo irratti wareegame sana jechuudha. Amma obboleessi isaanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo ture dirree lixaatti wareegame. Isaan kun maaliif Baakkoo hin teenye gadda obboleessa isaanii kana maaliif Finfinnee filatarlaa mee kanarraallee waan jettu yoo qabaatte? Tokko akka hin teenye waraanni sodaachiseera taa'uu hin dandeessanii kan jedhuutiin kan itti yaane taa'uu hin dandeessanii kan jedhu kanaa wal qabate immoo iddoo mijataan iddoo hojiinsa namni baay'eenis kan beeku jettuun hayyee sana booda waraanni fi sekeetii mootummaa hordofee iddoon taa'ee sana dhaqeeti kan inni qabate. Isaaf obboleessa. Obbolee lamaan asii han sodaatame maatiin iyyuu asii achitti gadda taa'aa ture. Hayyee. Achitti bo'anii deebi'anii booddee gadda taa'uu isaanii information adda addaallee sana booddee deemee qaamni mootummaa iddoo isaan gadda taa'an jiran kan obbolaa lamaanii jechuudha Mallasaa Caalaa fi Addisuu Caalaa achitti Burraayyuutti qabaman deeman. Erga qabamanii booddee guyyaa qabame sana miidhaan guddaa irra qaqqabeera jechuudha Mallasaa Caalaa. Mallasaa Caalaan akka oduutti obboleessa farraa fi agaa jirrutti miidhaa guddaan irraa qaqqabee booda obboleessi miidhamuu isa kana argeera jechuudha. Obboleessa kan Mallasaa kan achumatti guyyaa sana ji'arraa akkana sana hubateera. Tole. Iddoo isaan itti qaban mataasaa maatiin deemee kan gaafanne hin beekamu ture. Burraayyuu jedhama Burraayyuu eessaa hin beekamu jechuudha. Maatiin maqaa Oskaatiin kan nyaamanii turan jechuudha. Sana booddee ji'a lamaa booddee hidhamtoonni guyyaa isaan taasisan baay'inaan hidhamtoonni ba'an turan. Guyyaa sana obboleessi Mallasaa Caalaa kun hin hiikama. Guyyaa hiikametti inni immoo maatitti asii bilbilee obboleessi kana bukkeetiin hidhameera guyyaa akkasii deebi'ee maatitti maatiin boo'icha jalqabe jechuudha. Kanasiif magaalaa Baakkoo jiru. Tole. Sana booddee humni addaa Oromiyaa deemee maatiin akka hin boonye qorkee jechuudha. Tole egaa amma obboleessi Mallasaa Caalaadhaa Addisuun guyyaarra qabaman sana Mallasaan miidhamuusaa waan argeef egaa lubbuudhaan akka obboleessi isaa hin jirre baatii lama hidhamee erga ba'e booda maatiitti himeera. Haa ta'uti reeffi obboleessi isaa kun argameera takkaa'u reeffi Mallasaa Caalaa argameera moo maatiin amma callisaniidhuma kan isaan bu'an torbee darbe kana?
Gurbaa obboleessa addisuun gadhiifamee maatitti Malee reeffi hin argamne agammaattu. reeffiin jiru reeffa maalti illee addisuun jala booddee dhamee gaafa boomaa jechuun reeffee jedhee reeffa hin jiru reeffi maatiin reeffa argatee awwaalanne. Tole meeqa gara booddeetti deebinee seenaa tokko yaadanna baatiidhuma lamaan kana dura giddugaleessuma Oromiyaa magaalaa Finfinnee naannoo mana hidhaa Saansus gaararra ka jiru dugda duubatti reeffi namoota 3 gatamee du'aan argameera jedhama. Yeroo itti Mallasaa Caalaa fi Addisuu Caalaadhaa butamanii achi buuteen dhabame immoo tooruma sana tarii warra san keessa ta'innaa dhimma sana odeessa qabda laataa? Odeessa kana hidhamuu isaatii dura wanta hin beekne qabu ture ittiin hidhanii jedhan immoo anis biyyan ture wanta hin beekne qabu. Hayyeega alal ajjeechaan akkasii kun hedduudha. Oromoonni hedduun ni qabamu malee hin ba'ani. Hidhamanii mana hidhaa garaagaraatti mana hidhaa tokko kan biraatti dabarfamu. Namoota hedduutu obbolaa isaanii, ijoollee isaanii, takkaa'u abbaa isaanii dhabee agammaattu iyyaafachaa jira. Akkuma linuu quba qabnu ammoo giddugaleessa Oromiyaa onoota lixa shaggar garaagaraa keessa dabalate akkuma guutuu Oromiyaattu namni mana hidhaati baafamee ajjeefamee reeffi bakkeetti argama. Dhiyeenya kana maaltu jira gara lixa shaggar kana? Hayyuu amma biyyaatti kan wal qabate akkuma guutuu Oromiyaatti hidhaan jira. Hidhaa kana amma abbaatii hin beektu. Halkan nama dhufee qabaa ajaja mana murtii hin qabu. Akkanumaan dhufee filee hidhaan sun immoo adaraa maan teessu jechuudha. Maasaayya malee namni maqaatee gaafatan jiru baay'ee jira amma. Baay'eegaa kan nama dhibbu tokko akka lixa shaggar kanatti honni baakkoodha iddoodhuma seena qabeessa qabsaa'ota Oromoo hedduutti keessaa akkasumas kan wareegaman hedduudha. Qabsaa'ota Oromoodha egaa Oromoof Oromiyaaf abdii ta'an ijoollee Oromoo dargaggoota ol adeemoo akkuma guutuu Oromiyaattu wareegaman keessaa kan maqaan isaa durummaadhaan ka'u Dilbii Mararaati. Dilbii Mararaa kan ajjeesise abbaa buddeenii isaatis jedhama. Dhimma ajjeechaa Dilbii irratti raawwate sun attam ta'ee hafee mee waan sanarraa waan gabaabaa nu himi dabalataan dhaamsallee yoo qabaatte akka dhaammattuun asumaan hireessii kenna. Hayyee hidhaa wajjin kan wal qabatu dura fi ibseeni akka ona baakootti waraanni kan socho'aa ture naannoo Kibbee keessa socho'aa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo. Naannoo kana wajjin kan wal qabatu hojjettoota Waaqoo nama 3 olti qabamee jira. Yoo xinnaatti 3 ol hidhamaniiru ijoolleen kun. Ijoolleen kun hojjettoota magaalaa keessa jiraatu maal gootan jedhaniitu qabanii hidhan warra kana? Deeggartuu loojistikii gargaarti nyaata bishaan dhugaatii kana simtu geessa asitti simtu qallaba jedhamanii ijoolleen kun eegamanii maatiin reeddii'ee maal godhanii gaafa jedhanillee shanee qallabduu kan jedhamanii ijoolleen hidhamanii amma yoona magaala Baakkootti hidhamanii jiru jechuudha. Polis karaa Baakkoon achiitii amma baadiyyaa keessaatii baay'ee hidhamaniiru kan sanaa wajjin kan wal qabatu. Hayyee. Gara ajjeechaa Dilbiitti yeroo deebi'u immoo Dilbiin erga du'ee wanti jedhamee hin jiru qaamni furmaata laatees kan ajjeese hin beekamu jedha. Garuu kan ajjeese waraana humna addaa poolisiiti. Poolisii Oromiyaatti kan ajjeese akkuma ta'e maqaa waan ta'etta. Kana wajjin kan wal qabatu wanti haaraa amma yoonaa isaan minitii jedhu garuu kan konkolaataa isaaniin naannoo Shaamarri fayyadamu kanatti kan gatu isaan mataa isaaniiti jechuudha. Yoon hin dogoggorree abbaan buddeenaa Dilbii Mararaa kantiibaa magaalaa Baakkoo akka turedha. Yeroo sanatti kan kana wajjin qindeessee ajjeesee ammoo an obboleessa isaatii hiriyyaa isaa dubbisuu gadi ba'ee du'e kan jedhes immoo isumaan si'a miidiyaa irratti. Mucaan wajjin ture summa taataa ammoo ergamaa fiitii ta'ee jira. Mucaan Malkaanaa Addunyaa kan jedhan sun kan Dilbii wajjin ture waan manni hedduu akka seetu ammoo buufata konkolaataatti qacaramee jira. Mucaan kun wajjin ture. Kan amma dhageessan kun dhimma ajjeechaa suukanneessa qabsaa Oromoo gameessa obbo Mallasaa Caalaa irratti raawwatee ilaalchisuudhaan gara magaalaa Baakkootti bilbilee odeessa guutuu argannee san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara ba'a Oromiyaa godina Harargee ba'aatti bilbiluun dhimma mootummaan Koloneel Abiyyi humnaan milishotaaf poolisii humna addaa Oromiyaa jedhaman kaan lolaaf gara Tigraayitti bobbaasaa jiru irratti haala ba'a Oromiyaa keessa jiru. Kan miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo ba'a Oromiyaa irraa odeeffannetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala.
mootummaan kolonela biyyoora Tigraayitti duulee erga loltoonni isaa rukutamanii Tigraayin gadhiisanii baqatanii booda deebi'aniitu kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa milishotaa fi dabalataan poolisii humna addaa Oromiyaa jedhan kaanii gara Tigraayitti guuraadha jiranii Amaaraaf ergisanii ilmaan Oromoo achitti fichisiisaa jiran warri kunii maallaqaan sobaniisa ta'u wallaalaanis gaa deemaa jira gara nama 10,000 erguu isaanii himu. Kana keessa ammoo hedduun ka deemaa jiru godina Harargee Lixaabbaa akkasumas giddugaleessa Oromiyaatti jedhama. Godina Harargee baadha naannoo Angaggoo kana bakka leenjii poolisaa takka waraanaa milishaatu jira achitti walitti qabanii achii fe'uu jedhu. Kaan ammoo gara ona xuulloo kanaatiif fe'uu jedhu. Haa ta'uti warri dammaqiinsa qaban didanii baqachaa akka jirantu himama. Lolli ammas la Amaaraaf Tigree gidduu deemaa jiru kun Oromoonni ilaallataa. Yoo ammoo ni ilaallanne silaa attamitti fayyadamuu qaba hiree kanatti akkamitti dhimma ba'uu qaba ture Oromoon jalqaba waa'ee milishaa humnaan fe'aa jiranii kana irratti mee waan quba qabdu akka ba'aa Oromiyaatti. Wanti inni quba qabu akka ba'aa Oromiyaatti milishaan humnaan fe'anii jiru kun tokko tokko immoo dogongoreeti maallaqaan sobamee fadhii fi faayidaa yeroo faalaalee deemuu jira irra guddaan ammoo akkaan informeeshina quba qabutti hedduun namaa baqachaa jiran nuti dhimmanuu ilaallatu miti jedhanii jiranii. Wanti inni jechuu barbaadu kan nama tokkootitti lollis bakka barra gaggeeffamu kun dhimma uummata Oromootii fi miti uummata Oromoon ilaallatu jeetiin ergaa uummata Oromoo bal'aadhaaf dabarsuu barbaada. Hayyee amma akkan dhaga'utti kan gara ba'aa Harargee kana gubbaadhaan fuudhanii xiqqoonnoo naannoo Angaggootti walitti qabanii achii fe'uu jedhu akkuma kaafte hedduun baqatanii badaa jiru. Kaan immoo Harargee naannoo Xuulloo irraatii fe'uu jedhu. Egaa hamaatti gama tokkoon karaa giddugaleessa Oromiyaa ba'aa Shaggar Ona Fattaallee Kuunnoo lafa Oromoo Karrayyuu naannoo Kooraa jedhamu akkasumas Qorkee bakka jedhamu lafa hedduu Oromoo Karrayyuu irraatii haadhanii fudhatanii tiraakteeraan qotataa jiran humna liyyuu Amaaraa fi milishaatu eega kara Matakkal Oromoo Matakkalitti duulanii Oromoo obbaasaadha jirani kara giddugaleessa Oromiyaadha kana gindabara seenaniitu Oromoo haadhaa jiru. Keessuma darbanii humni liyyuu Amaaraa milishaan kun naannoo Amaaraa irraa kaanii aga Wallaggaa seenanii woobo sakattaanaan uummata Oromoo fixuu jiran yeroo isaan kana godhaa jiranitti Oromoon kun agam daallomeeti kan inni deemu kana quba hin qabanne milishoonni poolisoonni Oromoo warra sanaa duulan. Yeroo baay'ee uummata waan akkanaa kanarra turmaatu waan Oromoodha jeetillee yaamuun ulfaataa beektee maqaa dha'uun Oromoo mitimma isaan maaliif jettee na gaafatte namni tokko cinaaksan irraa kaasee naannoon Oromiyaatti daangaan guutuun akkuma itti kaasuuf yaaltetti naannoo Awaash kanaaf minjaar gama ta'anii dhufanii naannoo Karrayyuutii fi naannoo karaa Wallaggaa Guddaa Ayyaanaa Guttiin bakka jedhamtu irratti illee akkasumas dhiibbaa godhu jiranii. Sanumaafuu daangaa uummata Oromootii fi Oromiyaa tiibsitu isaan irratti dirqama malee isaan lolee dantaa takka keessaan qabnee ijjira dhaqanii kumaatamaan bu'aan qabu. Namni immoo faayidaa fi fedhii yerootiif jee waan taane wajjin waan qarree dhaqe tanaa wajjin dhaqecha keessatti dogoggoruu jiru. Dogoggoruun qaban jeetii yaadan akka nama tokkooti garuu wanni godhamuu qabu. Wanni nuti godhuu qabnu akka nama tokko mataa fayyarraa eegalee hubannoo hawaasa hubachiisuu qabna. Sanaan alatti namoota immoo hojjetanii waan kanarratti hirmaata jiran dogoggora seenaa amma dura akkaataan Oromootti cabsaa turan saala kana sobanii gantuu uummata okkidii fi bilchiginnaa irraa kanaatu waan kana raawwachaa ture jira beekte. Harka isaanii harka mootummaa Oromooti jedhaniiti wayyaanee maroo jiran tanaaf waggaa 27 warri harkaan deemee ganda keessa uummata fixee fichisiisaa ture jira kana. Amma immoo deebi'anii maqaa jijjiirratanii okkidii dur bilchiginnaa irraa ta'anii maqaa baafatanii maqaa jijjiirrachuudhaan ittoo jijjiiruuf danfimii hawweetee iddoo jijjiiruuf. Uummata burjaajeessi jiranii burjaajii kanarraa uummanni keenya godhe deebi'ee barbaachisaa taate dabaluu qabaniin jalan gata jechuudha. Warri amma deemaa jiran kun kana dura warruma qeerroof qarree ajjeesaa turanidha. Jarri kun dhimumaayyuu Oromoo irraati deemuun isaanii akka waan nyaabni Oromoo irraa ka'eeti warri jedhanis jiru atilleen waan kana irratti jettu ni jetta gama biraatiin kaaba Oromiyaa konyaa walloo kana daangaarraa akka malee qubatanii akka jiran Oromoo walloolleen daboo yaammannaan Oromoo walloo lola sanatti hirmaatuu dinnaan Oromoo walloollee dha'uuf qophiitti akka jiran ammoo Oromtichi walloo tokko kan inni jedhu silaa Oromoon carraa kanatti fayyadamuu qabdi yeroo mootummaa muddamutti qeerroof qarreen hawaasni Oromoo bal'aan wooboo waliin ta'ee yeroo kana ture silaa kan inni itti biyya isaa Oromiyaa dhuunfatu yaada jedhu kaas ati mee maal jetta qabxiilee lamaan kana irratti? Qabxiilee lamaan kana irratti wanni yaadni gurbaa Oromtichi walloo kaasisan yaadannoo Oromoo hunda keessaa calaqqisiifamee kaamuu qabu qabxii guddoo qabxii ijoo waan uummanni Oromoo dagatee uummata Oromoo yaadachiisee akka nama tokkotti
Qabxii ishii lamadaa kanarraa immoo daangaa Oromiyaa fayyadamuu jira sun yeroo ammaa kanatti wanni uummanni jiruu qabu wabootti dabalamanii waboo gargaaruu qabanii kan karamuun jiranii. Ta'ee garuu immoo ilaalcha ofii sirreeffachuun barbaachisaan jaan akka nama tokkotti Oromoon gowwoomaa waggaa 150 rakkanne Oromiyaa keenya ta'uu walabumtee ijaarrachuudhaaf booda deebii hin qabne jechuudha. Waa'ee walabummaa erga kaaftee dhimma galma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti illee arras irra deebinee hawaasa Oromoo yaadachiifna akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo baha Oromiyaatti maaliif aarsaa baasaa turtan maaliif aarsaa baasaa jirtu kan rakkoo Oromoof Oromiyaa furu maali galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa isa jedhu irratti mee yaada kennuu qoodi. Galmi qabsoo bilisummaa daama dhaddacha mana murtii taatee guyyaa akkanaati isin jirtu immoo immoo bilisoomuun keenya waan shakkii qabuuni. Dhugaa kan si gaafadhe impaayera Itoophiyaa dimookiraatessuuf qabsooftu moo biyya Oromiyaa walaboomsuuf qabsooftudha gaaffiin kiyya. Impaayera Itoophiyaa walaboomsuudhaaf guyyaa takkaafillee yaadeen beeku namni impaayera Itoophiyaatiin walaboomsa yaadu sanillee nama qabsoo uummata Oromootti roggoo ta'u Oromiyaa walaboomti. Namni hojjaan itti bobbee galee qabeenya isiitti fadheetti haati Oromoo ilmi Oromoo tokko afaan keenya afaan hojii saayinsii afaan barnoota afaan qorannoo goonee Oromiyaa walaboomtee dhaabbachuudhaaf qabsoofnee warra Oromiyaa walaboomtuu Oromiyaa walaboomessan jedhu dura dhaabbatu immoo balleessuudhaaf iddoo hin deebinu. Fayyaa ta'e dhugaadhumatti yaadi kee yaada ifaaf qajeelaadha. Egaa mee amma immoo gara hawaasa Oromootti deebina akka waliigalaatti maal keessa jira hawaasni Oromoo baha Oromiyaadha. Humni liyyuu ayilii naannoo adaree kun illee qeerroolee Oromoo jajjabduu naannoo dirree xiyyaaraatiif iddoo garaagaraatti butaa akka turantu himamaa haala waliigalaa keessa jirtu sammuu nuu kaasiitii waan isin gaafannes yoo jiraate itti dariitii hangama kun nan xumura. Haalli dirree xiyyaaraatiif kana keessa jiru. Haalli inni jiru haala ulfaataadha adeemsi jiru adeemsa basaasaatiin fayyadamanii qeerroo adamsuufi adamoo adda addaatiin basaasa adda addaa fayyadamanii magaalaa keessatti saalmaarree jedhanii uummata adda addaa kana bajaajila adda addaa ramadanii fi bakka namoota duraan qeerroo fi sabboonummaa qabu nama sabboonummaa qofaaf keessaa barbaadanii adda baasanii adamsanii adamsiisuu barbaadanii kan. Waan kana ta'eef qeerroon aanaa dirree xiyyaaraa reellii giddu galeessa qabdu waan taateef irratti xiyyeeffatanii adamsuu barbaadan. Amma kan kana tolchuu warra adaree kaammoo akkuma waliigalaatti qaamni naannoo sana jiru kan mootummaa kan hidhatee jirutu gocha akkasii raawwata. Warruma ofiilee biyyatti birsan kaammoo badhaadhina isin kanaatu haala kana raawwata malee warree daree waan kan iddoo harka isaan qabanii irreeddii irratti xiyyeeffatee namoota sabboonummaa qabanii fi namoota tokko tokko adamsuu barbaadan uummata dur uummata keenya waliin gara warra qaabaa kanaa wajjin deemee uummata keenya tokko tokko manarra deemee adamsaa tursaniitu har'aas waan sallanneessuudhaaf uummata adamsaa jira. Kanuma hundaa uummanni keenya Oromoo karaa afursa wadanni saneessaa waan adda addaatiin mootummaa Oromoo irratti ganii uummata soggii ergamaa kana ergamtoota uummata goobanaa daacee kana dhabamsiifnee tokko taanee tokkummaa waan hundaaf furmaata walabummaa dhugaa san jechuudha. Yeroo nama Yuusufii maratanii gaamammoo torbee sadii jiree jedhame jiyaaf deema Oromummaa fa'aa qofaaf waan takka kan balleessin maqaa adda addaa nama farrajanii taa'eera san keessa waan hin taane namaa buusanii nama burjaajeessuun amala isaaniiti. Burjaajii kana nuti obsinee jennee dabarfannee cimnee tokko taanee irraa fakkifnee walaboomnee tokko taanee jiraachuu qabnaan jenneeti akka saba tokkoo ta'utti addunyaa kana irra beekamuu qaba. Qabsoo namni abdiirree nuti hin jirtu nuti cimnee tokko taanee walaboomnee namni abdiillee nama tokko ta'ee cimnee jabaatee firraa ittisa akka ilaaluun fakkeenya isaanii ta'uu qaba. Dhaamsa tokkoon dabaluu barbaade xumura kanarra cadhaa naa miidhata. Dhaammadhu. Uummata Oromoo kaa waraana kaabaa kaa ilaalame diinni keenya kaa waggaa 130 saamaa turee fi waggaa 30 saamaa turee walda'u jiru kanarratti Oromoo kaayyoo fi bu'aa takkaa hojjetaan harkatee diina keenya lamaanii walda'u jira warra birnu isaanii nu saamseen beekee fiqee walda'u jira ittira hirmaachuun qabanii akka Oromoo tokkoon dhaamsinii nama isaanii dabaluu barbaadu ilmaan keessanirra alaafanii duutanii bu'aa takka wanni Tigraay fi iddoo barbaadan hin jirtu nagaan ta'a yoo qabsoo barbaadan waraana bilisummaa Oromoo dabalama Oromiyaa walaboomte dhaabbaddaa jechuun hin barbaada. Kan amma dhageessan kun dhimma lola Amaaraaf Tigree takkaa'u mootummaan nafxanyaaf humna TPLF gidduutti deemaa jiru irratti Oromoo lolli kun ni ilaallata. Oromoota dogoggoranii lola sanatti deemaa jiraniifis akka hawaasaatti hawaasni maal jechuu qaba miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoos dhimma kanarratti maal hojjechaa jiruuf qabxiilee garaagaraa irratti marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa waliin tolfanneedha. Maa'ii irratti ammoo gara giddu galeessa Oromiyaa baha Shaggar Hona Fantaalleetti bilbiluudhaan
lola miliyyu naannoo Amaaraa fi milishoonni naannoo Amaaraadha. Hawaasa Oromoo Karrayyuu horsiifatee bulurratti baranii jiraniif lafti hawaasa Oromoo Karrayyuudha. Kunoo kara Arroolee, Qorkee fi kanneen biroodhaalleen warra Amaaraan saamamee warri sun irra qotataa jiraatu irratti odeessa bal'aa Oromticha Karrayyuu irraa odeeffanneetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Yeroo ammaa Oromoota Karrayyuu irratti lolatu banamee jira jedhama. Achuma Karrayyuu kee naannoo Qorkeetti Kooraatti torbee darbe kee Oromtichi Karrayyuu tokkollee wareegameera jedhu kanan sinirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisa jedheen sinii bilbile. Gaariidha wanti akkasii dhuma jirti. Latti saamamtee maal jirtu. Amma lolli inni ammaa kun eessa haanaa kam keessa Karrayyuu kee ganda kam keessatti ta'ee hamaarti kun eessaa dhuftee lafa san qabatte? Hamaari gaaruu kana dhuftii karaa gaararra jirti beektaa gaara tokkotti jira amma gaarii sobaa jedhamu gaara sobaa jedhamutu dhufa achumarraa gaa lafa saamti keenya lafti dakaa beekta kooraa kajamulleen borbor kajamulleen asiin karaa irraan buutee asiin karaa uwwee jaru dirrisaa kun hunduu lafa araddaa teenya lafa nuti irratti dhalanne. Amma lafati maqaa yaamtu kana cufaa abbo amma hamaarti qabattee jirti. Kana qabatee jira barunda. Ammoo dabalata daandii Finfinnee gara Jibuutii geessu daandii irra qabattee kaambii ijaarrattee jirti illee jedhani meeshaan irraa nu himi. Asiin karaa Qorkeellee qabatte gaa Qorkee qabatee asfaaltii gamana qabatee abra godaanaa jedhani. Tole. Asiin karaa iddollee qorqoorroo irratti dha'ee goorataan immoo lafaa saami goorataa 20-30 gaa bakka nutti asfite gaa nuti bara horiin karaa bobba'u qabu. Tole. Horii silaalee bobba'ee jiru marra dheedaa miti magaalaadhaa cidhiitti binnaa waan jiru horiin qallamnaa namni qallamnaa horiin sodaa karaa bobba'u qabu. Hayyee. Rakkoon nuti keessa jiru kanaagaa hoo waan tokkicha taate malee waan ammatti jedhamneetuma irraa teenya waan biraa hin qabnu hoo asiin achi bobba'e horiin ni saamamaa qawwee ni dhabamti bakka rakkoo akkanaatti biyyatti jira gaalatti saamamaa jirti. Horiin karaa bobba'u qabu magaalarraa jibbichi finnee fogonarraa haga ammatti. Maqaa investimentiin lafti guddaan lafti Karrayyuu abbootii qabeenyaa Amaaraaf kenname ka qabeenya abbootii qabeenyaa Amaaraa eegummoo milishaa Amaaraati. Milishaa Amaaraa kana immoo ka gargaaru mootummaadhuma Koloneel Abiyyi jedhama. Mee waan sana bal'ina isaa nuu himi. Sunis rakkoodha. Akkuma kanatti amma nuti karaa Qorkee kana beektaa yeroo kararraa amma deemnu. Asiin karaa dama waggaa deemnu milishaan amma karaa kana eegu kalafa ammas bororaadhaa tokko bootaa maxxaranii qonna jaallafa Karrayyuu keessa bootaa sanillee hundaa ka eegu milishaa Amaaraati. Mana gaa waggaa silaa wanti adda addaa balaan kaase hogguma san dhufee dhaabatu kara jaraa dubbata. Warri federaalaa warri Koloneel Abiyyi. Warri akkasii nuti meeshuma naqataa akkaataa addaan hin beeknu gaa hojii ilaalle mootummaa nutti fakkaataa garaagarummaa isaa keessa hin beekne. Garuu Amaar. Amma warri kun gocha akkasii kana gaa durumaa duula geggeessaa turan Oromoo Karrayyuu irratti akkuma kutaa Oromiyaa garaagaraa geggeessan ka ammaa kun yoomii as kasiin akkasii jabaate. Hoggaaf deema amma. Erga warri humna guddaan qubatanii. Yeroo duraa amma iddoo sana akkamitti qubatan jee. Haaya. Nama lafa hin qabne dargaggoo asitti waldaan jaaree maaluma jedheetuma qubatan. Kana eefa qubatanii booda bakka. Kara garaagaa irratti wal jaaranii bakka waan jiru iddoo jechuun lafa lafa nuti irratti dhalanne beeke achii kana anuu achitti dhalan. Jalqaba waldaadhaan jaaraa ammallee dargaggoo hojiin qabne qubsiifnaa waan jedhaa kana eenyu ka dubbii kanaan dhufe jalqaba warra Oromiyaa kana moo akkamitti naannoo biraa dhufanii achi qubatuu danda'an? Ani bakkeen tuni keessa naadifne sasi amanni amata 2-3 akkana hin gaanatti fakkaata. Erguma Koloneel Abiyyi mootummaan bilisiginnaa jedhan kun aangootti dhufe asii. Dhiyoo qorqoorroon cufatan amma lafa san qorqoorroon cufatanii amma sanii asi lafa funyaan boora jedhamu lafa iddoo sarte jedhamu lafa funyaan waan gayyoo jedhamu kana qonnaan baritti dhufe boorataan qotu boorataa 20 kanaa saamaa jiraa bar haroora shaka jedhamu konkolaataa boorataa 20 kanaan qota kanaa saamaa jiraa bar. Amma warra kana silaa ofirraa dho'itanii itti dhukaayistanii kaasuudhaaf silaa humna dhabdammoo akkamitti calliftanii ofirra laaltaa waan kana abbo. Kan hoggaa qawween wanti adda addaa hoggaa dhaame hoggaa dhamee egaa nuti kunoo namni keenya horii bobbaasa
horii qabatee horiidhaan deema. Nama immoo horiidhaan deemu kana nama wannoo horii tiksatuudhaan deemu kana eeganii gaanfa san ajjeesanii horii sani soofatan. Gargaarsa gaa humna duubaa wanta adda addaa hin qabnu gaa wanti nuti qabnus isinis ni beektanii meeshaalee meeshaa ulfaatee baay'ee nama miidhuu hin qabnu. Isaan immoo nama gargaaru qabanii meeshaa adda addaa qabanii nama duubaa gargaaru qaban waan hundaa waan barbaachisaa ta'e meeshaa ulfaataa qabanii rakkoon jiru bara rakkoo akkanaati. Kama sirriitti